Malaamaltummaa ittisuuf naamusni ogummaa murteessaadha jedhan Koomishinarri Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaamaltummaa Oromiyaa Obbo Abdallaa Oogate. Leenjiin dhimma naamusaa fi farra malaamaltummaa ilaalchisuun hooggansaa fi ogeeyyiif guyyoota lamaaf Adaamatti kennamaa ture xumurameera. Koomishinarri Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaamaltummaa Oromiyaa Obbo Abdallaa Oogate rakkoo malaamaltummaan gahu hambisuuf ogeessa safuu fi naamusa gaariin dagaage horachuun murteessaadha jedhan. Naamusni maal yoo bade maaltu ta'uu danda'a kan jedhu cabiinsi safuu bakka jirutti nageenyi hin jiru cabiinsi safuu bakka jirutti namni hojii seera kabajee hojjetuu hin danda'u wal kabajuu hin danda'u jaalalli biyyaan jiraatu biyyaa ta'anii hojjechuu irra dhuunfaa ofiitiif deemutu jira. Gocha malaamaltummaa hambisuuf tumsa qaama hundaa gaafata kan jedhan Obbo Abdallaan ittisa isaa irratti hooggansi hawaasa waliin qindoominaan hojjechuu akka qabu dhaamaniiru. Egaa leenjitoonni ofii hubannoo gahaa argachuudha. Beekuu fi ta'anii argamuun garagara. Amma rakkoon guddaan jiru maalii fi hubannoo yoo jennu beekuu qofaa miti. Ta'anii argamu. Safuu karaa guutuu ta'een kabajuudha beekuudha. Hojjetaa isaanii yeroodhaan dadambaqsu leenjisuudha. Hojjetaa sadarkaa naannoo jiru qofa osoo hin taane hamma caasaan isaanii dhaqqabutti sosochii kana taasisuudhaan qabsoo farra malaamaltummaa fineensineeti hojjettoonni keenya naamusa gaarii kan qaban dagaagina safuu dagaagsinee hojii misoomaa hojjennu keessatti badhaadhina mirkaneessuu fi akka biyyaatti qabame keenya keessatti wantoota gufuu ta'uu malan ittisuu akkamitti akka dandeenya gamtoomne hojjechuu qabnaadha kanatu isaanirraa eeggama. Hirmaattonni leenjichaa gama isaaniitiin leenjichi hubannoo gama kanaan qaban gabbisuu fi himan. Hojjumaata badaa yookaan malaamaltummaa ittisuu akka dandeenyu leenjiin bal'inaan kennamee jira jechuudha. Kana ittisuudhaafis immoo nus onnee nutti ture ittisa farra malaamaltummaa kana uumuudhaan ittisuu akka dadhabnu sirrisuu akka dandeenyu sirriitti hubannee amannee fudhannee jirra jechuudha. Guyyaa lamaan galma kana keessa turretti leenjiiwwan mata duree adda addaa irratti kennamaa tureera. Keessaahuu qabsoo farra malaamaltummaa finiinsuu keessatti gaheen hojjetaa mootummaa gaheen miseensa paartii akkasumas gaheen kiinii maali waan jedhu adda baasnee hubachuudhaaf wanni nu gargaare waan hedduutu jira.